qabsaa amantii kan ta'an obbo Raayyaa Abbaa Maccaa fuula Facebook isaaniirratti Kaalifoorniyaan baga gubattee jechuudhaan poostii godhanii jechuudha gammachuu isaanii ibsatanii jechuudha. Jiraattonni Ameerikaa immoo akkas jechuudhaan deebii ga'aa laatanii jechuudha. Dhalli namaa si'a lama wallaalaa ta'aa jedhan tokko gaafa dhalatu lammata immoo gaafa dulloomee du'atti dhiyaatu wallaalaa ta'aa jedhan nama guddaa akkasiirraa waan salphina akkasii eeguun hin eegamu. Sirriitti ilaalime Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaati. Dhageeffadhu qabsoo yoo ta'e hidhatee loleera. Gara laafummaa yoo ta'e kumoota gargaaree gargaarsee qaamaan gidduutti argameera. Barsiisa amantaati, hayyuu seenaati, qaalii fi ija Oromooti. Raayyaan ilma gandaa miti. Gandaan isatti dhufuu hin dandeessu. Barsiisa amantaa yoo ta'es hayyuu seenaatii fi goota ilma Oromooti. Kanaaf Raayyaa Abbaa Maccaa ija keenyatti hin dhufinaa. Namoonni Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa qaalii Oromoo jaallattan video kan diiwutu riiposti godhaa. Raayyaa Abbaa Maccaa gootaa fi leenca Oromooti. Rabbi umurii isaa hin bareessu. Tottobaa Taaddaseeti Hirphaa Gaanfureeti. Baay'ee addam ba'a. Suuraan keessan yeroo dhiyoo irra bahee deemaa ture. Baay'ee addam ba'a. Barka hin ba'a. Wajjin oolla karakkoodhaafis balloodhaafis inni kun maal nyaatee oola jedhee inni kun isa sanaa yaada. Maal nyaatee oola laata balwadha waa qabaadha. Balwadha waan nyaatu qabaadha. Inni tokko yeroo argate awwaa argateera isinii fiduu jedheetuma gaafata. Silkiinis fidu bakka irraa ergaa bakka kaayyannu qabna garuu bakka dheenee waa dhageenya. Eenyutu adda waa argate jedheetuma namni isuma qabu biraa dhagee jiraata ture. Akka kanatti wal ceesisuun dirqama ture yeroo sana keessa. Amma sadarkaan ijoolleen eebbisaan ajjeefamuu booda moonni kaan mana hidhaatti guurame sana booda faca'ee warri kaan biyya alaatti guuramu jechuudha. Eebbisaani guyyaa gaafa boromtummuudhaa duudhaa deemuu namatti doolaara 100 erge. Ijoollee dhuma keenya tokko ergitee fi doolaara 100 isaa arginaani doolaara isaa sharafannee wajjin nyaanne deenu bira dhufe. Isin bira. Duuf guyyaa tokko dura. Doolaara isaa maal nama naa doolaara 100 kiisiina jira. Maal jennaanii kunoo gurbaa Jimmaa sanatu naa ergee jedhee maqaa isaa dhabuun barbaanne. Naa ergee kanaa maal egaa adhaanaa immoo birrii 100 ofirraa qaba. Birrii Itoophiyaa. Birrii Itoophiyaa 100 ofirraa qaba. Kanaan doolaarri kennu 10 oolla dhugaa. 20 oolla. 20 gaamaa bara guutuu nyaachisee waan inni barbaadu jimaa isaa bitee fi waan kana danda'a. Ani birrii ofirraa qaba doolaara keenya nu jedhaan balleessinii walitti qabna qaba. Keenya nu jedhaan balleessiniiti maamma qoonxeenii maammadii adanii sharafin maallaqa sharafnaanii haddaa namni sirkaantinii godhaa yoo sharafin immoo nagaadhaan ta'a nu jedhaan balleessinii jedheen amma bakka taa'ee wajjiniin dhayinee ijoollee keenya tokko kan amma Ameerikaanii jiran Waashingiteen DC jiran qacanee jiru wajjiniin oollee galgalaa eebbisaa manatti gaggeessinee nu bulle ganama boromtumuu biqilaan fiigaa dhufee gurbaa ajjeefteetti nan jedhe gurbaa qaba mucaaruma kaleessaa si gal eenyuun kan eebbisaa bakka kaleessa nama wajjin oolte hadha yeroo dhabdu akkam taatadha barbaadu faanee jechuudha mammadii wajjin. Yeroo sana raayyaanis qabameera yookaan hidhameera wanti jedhamu dubbii. Raayyaa se'anii raayyaa miti ni jedhe mucaa booranaa wayinatti fakkaata mucaa tokko keessummaadha biratti ajjeesaniiru isa. Eebbisaa biratti. Eebbisaa biratti ajjeesanii. Ananii na duukaa dhukaasanii wanta la gaafa sana dhukaasuma wayiitu ture magaalaa kana keessa namni cirri jedhaa wayii waan taate kana irraan fadhe male. Nu gaalaa isa kana barbaadachuu karaa as kooftatanii deemanii harkisanii karaa shogalee karaa mee madaala namni. Amma madaala namni bakka. Karaa sana biratanii deemnaanii nu barbaadachuu deemnaan namoo dhukaasanii raayyaan ta'uu beekanii jirtiin fakkaatu dhukaasanii akkanatti nu ari'atanii reefka isaallee akka nuti wantan jedhanne egaa isa gizee sana haasa'uun barbaachisu gaafa haasofnu dhufa amma isaatiin haasa'uun hin jiru. Mee Raayyaan Abbaa Maccaa artistoota lama waliin raayyaan wareegameera raayyaan qabameera jedhee ka'eera maqaan kee tokko Eebbisaa Addunyaa wajjin tokko immoo dhiyoo Hacaaluu Hundeessaa gaafa wareegamu Raayyaa Abbaa Maccaa qabameera rukutameera kan jedhu ka'aa ture. Ati artistoota kana lamaan Eebbisaa waliin sirriitti wal beektaa Hacaaluu waliin hanga tokko wal beektaa. Bareechee wal beeka. Mee isaan lamman maaltu walitti fide? Kaayyoon. Wanni jira kana lamman fayyadu Hacaaluun Eebbisaa irraa hayyuudha. Hayyooma keessa. Sigalee yeroo uummanni wajjin iyyu keessa jira waan ta'eef immoo Eebbisaatu caala. Gaafa inni sun kophaa jirra. Namni inni kaan garanatti bitamaadha inni kaan bitamaadha inni kaan akkan dubbina iddii qabne haasaan hin qabu. Gaafa Eebbisaa an wajjin jira ati wajjin jirta inni xiqqoo wajjin jira namni garaagarummaa sun ta'e inni kaayyoodhaan
Oromoo abaluu jedhamee yookaanis immoo dhaabaan gargar baheetu hin ta'in namni Oromoo namni maqaa dhaabaa adda addaa qabu hundi Haacaaluu wajjin iyyee garaagarummaan kan. Gaafa keenya du'aa keenya namni ol fuudhu hin jiru. Namni ol fuudhu. Gadaa baand jedhee Mallas Zeenaawii yoo intiniin isaa jiraate haquu baatanii fi seenan tanii laltu. Bilisummaa baand maaloo baand jedhee maqaa dadhayeeti bagitaar saayuun beeksisaa tiyyata caawwatu noonuun jedhee afaanii baafatee maaliif akka inni nuu bahee hin beeyna nuu gaafuma sanayyuu. Sigalee achi booddeedha kan inni kuni jechi muummicha ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii kuni osoo eebbisaan hin du'in immoo eebbisaan erga eebbisaan hin du'in sana booda du'e. Beeksisaa tiyyata caawwatu noo eega jedhee booddeedha eebbisaan du'in. Achi booddee ijoolleen keenya baay'een hin hidhamanii namni baay'een hin miidhame hin saamame meeshaan keenya yeroo adda addaa bakka maal gaafattachumaan meeshaan gadaa baandii hin saamame. Urjiin hin saamame urjiin asooseeshiniin jaarmiin urjii gaazexaan keenya beekte obbo Bulchaa Dammaqsaatiin kan aksiyoonni gad dhaabate aksiyoona sana gad dhaabate urjii sana garuu nutuyyuu sirba tokko itti baasee akka inni lafee dugdaa ta'e urjiin sun akka inni fuulduratti deemu godhe jechuudha. Tasfaayii Dheeressaa Lubaaboor namoota adda addaa akka Hogeessa Toleeraa Waaqshuum Baqqalaa kanneen kan hoogganamu gaazexeessitoota jajjaboo ammas immoo guddataa Amboo amma biyya inni jiru beeku guddataa Amboo jara kanaanii hoogganamaa baandiin suni guddataan gamee diraamaatiin yeroo fofoxoqeessa adda addaa diraamaa adda addaatiin namni kabar godhaa ture guddataa ture. Nu gowwoomse doofaan of fakkeessee beekaaf gamna kan inni jedhee eenyummaa Oromoo naannoo kanaa fayyii keessatti gabbaasanii hawaasa keessatti mul'achuudhaan magaalaa keessa deemee amma siddisee jedhamtee intalattiin tokko kan feesbuukii irratti beekamtu kuni afaan Amaariffaa maree gaafa sana beektu adda afaan Oromoo illee barteetti iyyuu isiin diraamaa jabaasaa qabdi. Siddisee jedhamte amma hidhamtee illee turte sababa naannoo laga xaafoo kana mannisi. Siddisee jedhamti intalattiin suni afaan Amaaraa malee beektu. Yeroo sana guddataadha wajjiniin qaama diraamaa jara siddisee dhaafi ijoollee siddisee fakkaatanu namoota Kaamil Jaarraa Abbaa Zinaa Bibbaa Garoo Abbaa Muusaa Jimmaa jarri kun wal qabataniiti qaama diraamaatiin hojjetu. Hawwisoo bilisummaa jala waa baay'eetu ture. Qaama diraamaatu jira, qaama sochiitu jira, qaama aadaatu jira, waan adda addaa gaazexaatu jira, waan baay'eetu jira.